Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii kenna addaa har'aatiin Gabroota ofii gabrummaa keessa jiru Gabroota hedduu walaboomse kan isin biraan ga'uuta qophichi qopheessuun an kan isin wajjin turu ibsaa gadaati hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Joonaas Muhammad Baaz nama gurraacha fi sheeka turan. Biyya Afrikaa lixaa keessaa takka kan taate dhalataa biyya Gaanaa sabaaf sablammoota Gaanaa keessaa irraa bal'aa kan ta'e saba Akan jedhamuun beekamu keessaa bara 1788tti dhalate. Koramantaayinn jechuun maqaa Ingilizonni nama saba Akan kana keessaa gabrummaan gurguramaniif moggaasan keessadha. Bara 1805 keessaa gabra tahee gurguramuun biyya Ameerikaa kibbaa Trinidadii fi Tobago geeffame. Akkaataa gabaasa nama Trinidaditti bakka bu'aa mootummaa Ingilizotaa tahee Brigadier General Sir Thomas Hilpoo argametti biyyi Faransaay naannoo Trinidad koloneeffachuuf kajeelaa akka qabdu mootummaa Ingiliz keessatti shakkiin uumamte. Sababa kanaatiin mootummaan Ingiliz kaambilee waraanaa hedduu Trinidad fi Tobago keessatti waraana Ingiliziif akka ijaaramtu murteessan. Jarmiyaa kana akka taasisan gabri Afrikaan qabamee akka garasaatti fe'amee ta'e itti mul'ate. Akkaataa kanaan sheekan jennee dubartiin jennee daa'iman jennee Afrikaa lixaa Gaanaa fi Maaleerraa gabri guuramee Trinidaditti galan. Haaluma kanaan Yoonaas yookaan Yuusuf Muhammad Siisitis gabroota hojii kana milkeessuuf achi gahan keessaa tokko ta'uu danda'e. Magaalaa Port Spain jedhamtutti hojii kaampii Joorji kan humni waraanaa Ingiliz buufata godhatu ijaaruu irratti bobbaasan. Nama diin Islaamaa barate waan turee fi amantii Islaamaa akhlaaqa nama tolchaa akkaatuma hadiisan jedhame sanitti haalaa fi amalli isaa namoota biratti toluu fi gabris birattis haala isaa akka hordofan gochuu danda'e. Kaampaaniin gabra isaan bitatee Trinidaditti hojii irratti bobbaasee akkuma gabra birootti dhagaa cabsuu dabalatee osuma hojii humnaa ulfaataa adda addaa Joonaas Muhammad hojjechiisanii oversii taasisanii kana jechuun haalaaf amalli isaa gaarii ta'uurraa kan ka'e hojii hojjetamu kana hordofuu fi gabroota kaan to'atuu isa godhan. Kafaltii muraasa isaaf kafaluu jalqaban. Waa'ee Joonsan Muhammad wanti nama dinqisiisuu fi ajaa'ibsiisu tokko jira. Ilmi namaa tokko sababuma halluun isaa gurraacha ta'eef qofa akka meeshaatti gurguramee biyyaa fi abbaa ofii keessaa humnaan baafamee fagoo biyya hin beekamnetti fudhatamee dararaa fi gidiraa rakkoo fi miidhaa cimtuu irra gahuu arguu obsuu dadhabe. Osoo gabroonni kun haala kanaan jiranii kafaltii xiqqoo argatu kanaan jireenya dhuunfaa isaa gabbisee jiraachuuf sammuun isaa hin heeyyamne. Sanirraan Joonsan Muhammad nama hadiisaa fi seenaa saabutaa akkaataa Abubakar Siddiiqii fi Bilaal turan san nama dhaga'ee fi baratee gurraa qabu waan ta'eef gara laafummaa fi arjummaa guddoo horatee jira. Mee waan inni jedhe keessaa muraasa gaaf laallu anis gabraa haa ta'u malee amma ani obboloowwan koo gabroota wajjin jira kana keessaa xiqqaatullee kafaltii muraasa argachaan jira. Isaan hunda caalaa anatu haala wayyaa qaba. Ani erga amantaan koo Islaama ta'uu fi fakkeenyi koo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa booda Abubakar Siddiiq sahaabota nabiyyichaa keenya guddaa fakkeenya nuuf ta'uudha. Fakkeenyummaan isaa qabeenya kufaatii sooressaa guddaa ta'uu hin turre. Qabeenya isaatiin ilma namaa bilisoomsuu fi gammachiisuu ture. Abubakar Siddiiq kaleessa obboleessa kiyya Bilaal bitatee gabrummaa irraa bilisa baase. Amma anis jazaa Abubakar Siddiiq deebisuu danda'uu baadhusii garuu carraan argadhe kanaan gabroota obboloowwan koo kanaaf gaarii hojjedhe fakkeenyummaa Abubakar Siddiiq fudhachuu kiyya Rabbiif nabiyyichaaf gargaarsisadha. Galata Abubakar obboleessa keenya ashaabal Bilaaliif oolee hamma tahe deebisuu danda'uu jechuun hojiin hojjetee hamma danda'uun tokkoon raawwadhee yoon nama isaan hordofu ta'uu koo yoon Rabbiif mirkaneessuu danda'e qofadha jedheetiin dubbata. Duuba Joonsan kafaltii muraasa hojii dabalataa tanarraa isaaf kafalamu eegalte jalaa walirra kaayachuu jalqabe. Boodarra Joonsan gara tokkoon gabra tahee hojii dirqama guyyaatti hojjechuun isarraa jiraatu bahachaa gara biraatiin kafaltii xiqqoo hojii itti gaafatamummaa dabalataa ittiin kenname irratti argatu dho'isaan boolla qotee kuufachuu itti fufe. Akkaataa kanaan osoo kafaltii argatu kuufatu
gatii bakka bu'aa mootummaa Ingilizii gabroota kana itti gurguru fedhan nama tokkorraa doolaaraa 150 kafaluun gabroota gurraacha fi muslima ta'an magaalota Fort Spain 200 walaba baase. Sana booda gatii isaa immoo 500 ofirraa kafalee of walaboomse. Joonsan Muhammad erga Jarmanii buufata waraanaa fi buufanni doonii iddoo turanii san xumuramee booda Santa Cruz Valley fi lafa ooyiruu hektaara hedduu bitee oomishee qonna oomishuu jalqabe. Gabroota walaba bahanii fi kanneen fedhii isaaniitiin hojii kafalatan bareedarraa hojjechuu barbaadaniif carraa'u. Lafa ooyiruu bal'oo bitee tana afaan Arabaatiin Mizraa State jechuun maqaa moggaase. Ganda yookiin qabeenya biyyoo fi hiikaa jedhu qaba. Joonsan Muhammad Baaz biyya Trinidad keessatti labsii walabummaa gabroota labsamtee ji'a tokkoon booda ji'a fulbaanaa bara 1838tti du'aan addunyaarraa darbe. Joonaas nabiyyii fi ashaabota isaa fakkeenya godhate kana birootifis fakkeenya tahee filame. Haala rakkisaa isaa fi uummata gurraacha mudate san keessatti obsaan cichee ofiifuu rakkoo osoo keessa jiru rakkoota akka isa hedduu furuu danda'e. Maqaan isaatis hanga ammaa kabajaa fi ulfina uummata gurraachaa addunyaa keessaa kibbaa fi jiddu galeessa Ameerikaa biratti kaafama. Seenaan Joonsan Muhammad Baaz har'allee gurraachota Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan hedduudhaaf fakkeenya ta'uun diina akhlaaqa namaaf tolchee daandii gaarii irratti nama qajeelchu gara amantaa Islaamaatti akka dhufan gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya addaa har'aa Gabroota fi gabrummaa keessa jiru gabroota hedduu walaboomse kanaa kan hanga ammaatitti isin biraan geennedha. Haga sagantaa itti aanutti walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media fanuujiin turtii gaarii.